Hordoftoota keenya akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi badhaadhaa torban kun torban akkamii ture har'a qophii addaan dhumnee jirra torbanitti haala tokko kan darbu qaroo kan jedhamu sagantaa qaroo kan jedhamu saba keenyaaf beekumsa barnoota guddaa ta'a jennee itti amannee yaadnee namoota bebbeekamoo biyyoota alaa jiraatan sadarkaa digirii sadarkaa maastirii sadarkaa dippiloomaa sadarkaa PhD sadarkaa naasaan kan qaban saba bal'aa kun waan qabuuf kanaaf namoota akkasii uummata keenyaaf yaada barsiisaa ta'a jedhamu torbanitti al tokko kan isinii darbu sagantaa qaroo kana irratti har'a nama tokko qabannee dhiyaannee jirra. Maatii Lamii Tuubuuf haaraa kan taatan like subscribe share gochuu hin dagatinaa. Maatii koo keessummaan koo har'a Dr. Spinal Cord jedhamu Ameerikaa irraa kan barsiisan biyya magaalaa yookaan isteetii Oklahoma kan jedhamu irraa kan barsiisanidha. Kanaaf isaan gara isaaniitiin kallattiimaan gara isaaniitti isin dabarsa. Doktor yeroo keessan aarsaa gootanii afeerraa koo kabajanii asitti argamuu keessaniif yeroo keessan guddatee asitti argamuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Illee keessummaa kabajaa gootee namni kun dhiyaachuu qaba jettee naaf eeruu keedhaaf guddaan si galateeffadha. Thank you jechuun barbaada. Tole mee Dooktar utuun gara gaaffii kootiitti hin darbin haalli maqaa keessanii xiqqoo waan adda ta'e natti mul'atee waan jiruuf mee moggaasi kun maalirraa argattanii akkamittiin argattanii mee daawwattoota keenyaaf nuuf ibsamee bareechaati isinirraa osoo dhaga'anii isin eegaa jiru gurraa kaafatanii kanaaf mee waa'ee maqaa keessanii kana irraa uummata keenyaaf nu qooda. Alli maqaan koo akkuma atillee xiqqoo kaasuuf yaalta jirtan natti fakkaata. Dr. Spinal Cord naan jedhama. Maqaan kun sirba namoota hedduutu maqaa kanallee baafachuudhaaf straaglii guddaatu ture isin jechuu barbaadeen maqaan kun riisarchii hedduu booda maqaa moggeedha. Waa'ee maqaa kanaa xiqqooma yoo siif kaasuu barbaade Spinal Cord jechuun biyyatti maal jettanii duri na yaadadha. Do you know snake? Ni beekta jedhee ma yaada bofamoo maal jettanii an lafee dugdaa sii galee an amma toon hin jiru ta'ee addunyaan kun illee akka bofaa garaan lafa irra ishee nuuf ture sima dabalatee jechuudha. Ergaan koo anni maqaa koo gabaabamatti kana fakkaata yoon dheeressee seenaa hedduu of duubaa qaba baakgiraawundii wantoota hedduu of duubaatii qaba. Kanaaf akkasiniif galuuf sammuun keessanii sammuun hubachuu danda'u waan beeknuu fi mee xiqqooma ishee kanuma siin jechuu barbaada. Sakaalee yeroo biraa na gaafachuu dandeessa. Tole Dooktar baay'ee nama kolfisiisa wanti isin jettanii tokkoffaas baay'ee itti bu'aaraa jirra. Daawwattoota keenya egaa haasaa Dooktara keenya kana waliin goone kanaan baay'ee akkasitti bu'aartaa jirtan abdii guddaan qaba. Baay'ee waan nama kolfisiisu kaasaa jiru. Amma immoo ani kana jechuu barbaadu Dooktar akkamittiin carraa kana argattanii gara biyya sanaa dhaqxanii kan biraan immoo yuunivarsiitii irraa barsiistan illee baay'ee yuunivarsiitii Oklahoma kan jedhamu baay'ee yuunivarsiitii biyya addunyaa kana keessaati kan maqaa waamamanidha. Isin garuu yeroo ammaa kana achiiti carraa barsiisuu argattanii achii barsiisaa jirtu. Mee akkamittiin kun isin ga'uu danda'e? Baay'ee mee daawwattoota keenyaaf nu sheer nu godhame Dooktar. Ani seenaansaa dheeraadha. Akkan itti gara biyya kanaa dhufee namoota hedduutu gaaffii kanallee yeroo baay'ee naa kaasuu yaadaniiru. Ani sirba gaafani biyya kana dhufee na kadhatanii dhufe akka salphaatti nunne jechuu barbaadeen yeroon dhufee nan yaadadha. Dooktara tokko qofa ture inni iyyuu giraajuweetii hin goone ture. Yeroon dhufee ani akkuma sitti mee dooktara tokko inni iyyuu giraajuweetii hin goone hangaafa biyyarraa giraajuweetii godhe dhufee the world Dr. Yana qofa ture jechuu barbaadeen warra adii kanadha inni isa iyyuu koorsiisa kana anatu barsiise. Akkaataan itti yuunivarsiitii kana argadhe akkuma isin jedhe kadhatameen dhufanii na kadhatanii akka salphaatti dhumne amma biyya dhufanii wantoota hedduu natti himanii kana sii godhama wantoota hedduu na sossobanii anillee dideen ture ani ummatuma koo tajaajiluu ture hawwiin kun guddaanii garuu gaafa ta'e ilaalu kadhannaan isaanii xiqqoo
ana lappeettis na bu'uu barbaade amma karuma kanaan dhufechuu barbaade tana kadhatanii dhufe. Tole egaa daawwattoota keenya Dooktor Faa waan guddaa isaa jiru baay'ee laphee gadi bu'aadhaan gadi bu'anii beekumsa isaanii qoodaa jiru agarree jira agartanii jirtu. Amma immoo mee Dooktor qorannoo hedduu akka qorattanii jirtanii nan beekaa dubbisaas jirra. Mee qorannoon kun maalirratti maal akka ta'e maalirratti akka hojjetamee daawwattoota keenyaaf nu ibsame? Well, ani qorannoo hedduun hojjedhee riisarchii jechuu barbaadeen wantoota hedduun dalagee addunyaa kana keessaa waan si ajaa'ibu addunyaa kun illee rood maappii manii kenneen socho'attee jirti ammarraatti wantoota hedduun dalagee waan si ajaa'ibu rood maappii kan jedhu maanuwaalii anuma durii biyyatti hin beektanii mayyaadha TV maanuwaalii qaba akkamitti akka sagaleetti guddistuu akkamitti yoo TV'n sun si jalaatti qoshee waan tokko daameejii godhee akkamitti akka sirreessuu qabdu maanuwaalii sana irraa hubatta waan ta'uu danda'a. Addunyaan kun illee anillee addunyaa kanaaf akkuma sanadha sii galee wantoota hedduudha. Akkuma salphaatti riisarchoota godhe yoo si kaasuu barbaade amma dhiyoo kana keessumaa waa'ee midhaan nyaataa agriikaalchari kanarratti wantoota tokko wantoota hojjedhe keessaa muraasa ibsuu fi wantoota hedduun hojjedhe siin jedheera. Lafa meerkurii qaburra yoo boqqolloo facaafte daayimendii illee biqilchuu akka inni danda'u lafa silvarii qaburra xaafii isa jedhan sana yoo facaaste warqee illee biqilchuu akka inni danda'u lafa ashawwaa qaburra immoo yoo waan akka ashaboo facaafte waan akka barbaree wantoota hedduu wantoota mana keessaa nyaatan wantoota shanja wal duukaa waan tokko irraa argachuu akka dandeessu qorannoo hedduudha kan lakkaa'ee siifsuu hin danda'u wantoota hedduudha wantoota akka kanaa wantoota sana hojjedhee haala nama tokko nama dhuunfaa irratti wantoota hojjedhee wantoota fayyaa keessaa akkamitti akka dhiqachuu illee qabdu akkamitti akka fuula dhiqachuu qabdu akkamitti akka buddeen illee nyaachuu qabdu wantoota hedduudha dhugaa dubbachuu fi addunyaa kun akkuma isin jedhee anumaan socho'aatti jirti lafee dugdaa addunyaa kanaa akkuma jalqabsiif kaasuuf yaalee si dhiba wantoota hedduun hojjedhee kanaaf kanuma isin jedhaani baay'eedha isa kaan sheelfii irra jira wantoota hedduun riisarchoota hojjedhe isa fuutee dubbisuu dandeessaa garuu waan akkuma waa xiqqoorraa si tuttuqumaaf kanan isin jedha. Hayyee Dooktar Spinal Cord waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee sammuu namaatti bu'uuf beekumsa guddaa akkasiin qabdanii baay'ee nama cimaa akkasiin taatanii dhuguma dugugguruu biyya kana akka taatan yookaan Spinal Cord biyya kana alami addunyaa kana akka taatanii haasawaa keessan kanarraa hubadheen jira. Wanta hin danda'amne yookaan waan hin yaadamne tokko akka gochuu dandeessan nu hubachiisanii jirtu. Mee riisarchii adda addaa kana gootanii ani kan baay'ee har'a kanarratti sin affeeru kanan godhe keessaa baay'ee agriisiif ta'ee akkan sin affeeru kan na godhe keessaa tokko yeroo baay'ee miidiyaaleen addunyaa kana kanneen akka Al Jazeera, CNN, France 24, kanneen akka Agence France, kanneen akka Sudan Tribune, kanneen akka CGTN yeroo isaanii isin dhiyeessan argeen beeku guyyaa tokko maa inni rakkoon kana duuba jiru faranjoonni baay'een waa xixiqqoo hojjetanii ittiin addunyaa kanarratti akka sa'aatii 24 guutuu waa'een isaanii haasa'amaa oola. Nuusa keessamni roobii keessan osoo hin hojjetini akkamittiin kun ta'uu danda'e. Mee Dooktar Profeesar Spinal Cord adaraa al tokko mee kanarratti daawwattoota keenyaaf nu ibsame. Anaaf illee wanta tammaa turte kun an baay'ee nan dhibu sii galee waggoota hedduun ilaalee nan beeka maaliif sin dhiyeessanii jette. Because of black skin Africa ni beekta bara colonization sana amma modernity dhufe sii galee wantootuma sanatu jira. Ana baay'ee nan dhibu maaliif nan dhiyeessanii maaliif na dhiyeessuu didanii maaliif sitti fakkaate amma isaanii departure point wanta jira dhufanii harkaa fudhataniiru yookaan maanuwaalii masana maanuwaalii amma xumuraatiin beektu ana pileeniin tokko gaafa lafaatii ka'u xumura isaa destination isaa sana iddootti bu'u maanuwaalii sun harkaa balee lafa qubatu iyyuu hin beeku sii galee addunyaan kun from second world war
roodmaappii addunyaa kana akka jirtu harkaa fudhatame jechaa hin jedheera. See tokko anaan natti bu'an jechuun ga'umsa isaanii waan hin beekneef karaatti deeman waan hin beekneef deebiin bukkee dhufuun isaanii loolu sii galee kanaaf maaliif sin dhiyeessanii naaf kun dhimma guddaa miti sii galee ishuu guddaa ta'uu hin danda'u kanaaf nan beeka dandeettii koo nan beeka isaantu na barbaadee na bukkee dhufaan baay'ee isaan hin barbaadu. Maal dhiyeessuu suni akkuma sitti meegaa nuni Afrikaanota kanaaf ilaalcha gabbaa nuuf qabu sun immoo naaf intiraa guddaa dhimma guddaa ta'uu hin danda'u. Kanuma siin jedhaa inni biraani waan ati kaasuu yaadde keessaatii wantoota tokko atillee xiqqoo ishee akka kuusitti dhaga'ame intarviiyuu kana naa gochuuf illee akka kakaa kanatti himtee jirta dhugaa dubbachuuf kun waan namatti toludha. Garuu anaan dhiisanii wanti baay'ee na sodaachisu yookaan immoo natti dhaga'amu jiru sii galee na bukkee deebi'anii dhufu anuma bukkee hundisaa kanaaf baay'ee si yaaddessina jechuu barbaadeeni. Tole egaa yaada guddaa kaasan jirtu yaada baay'ee laphee nama cabsu kaasanii jirtu. Anis kanuma adda baafachuuf eegan isin gaafadhe gaaffii koo isa kan biraatti yeroo hin ce'u akka qorannoo hedduu of harkaa qabdanii anillee beeka isinillee kaastanii jirtu. Sharfiin laaree fuudhii dubbisinaan jettanii jirtu. Fuudheenan dubbisa gara fuulduraatti maaliif gara biyya kanaa dhuftanii qorannoo keessan kana gara uummata keenyaa fiddanii maaliif dhuftanii uummata kana irratti hojjechuu dadhabdanii mii maaltu gara achitti akkasiin aftan kan sin godhe maali rakkoon jiru mee kana daawwattoota keenyaa fi nu ibsaa rakkoon nu bira moo isin bira maali mee daawwattoota keenyaaf nu ibsaa adaraa Dooktar. Maaliif dhuftanii gara biyya kanaa hin hojjettanii? Maaliif dhuftanii beekumsa knowledge keessan kanaan uummata keenyaaf dhimma baastanii? Maaliif hin dhuftanii? It's a good question. Isa miti wanti guddaan sii galee nu affeertanii kotsaa hojjedhaa knowledge kana keessan kanatti dhimma ba'uu barbaanna. Uummata addunyaa illee isinirraa fayyadamaatti jira. Roodmaappii addunyaa kanaati isin wantoota hedduu hojjettanii garuu immoo uummata keessaa baasan kottaati tajaajilaa. Kottaa uummata kana biiliyoonarra godhaa, tiriliyoonarra godhaa, seerriyoonarra godhaa. Jettanii nu affeertanii qaayimin xaafii hafuna ta'u. Eerpoortii dhuftanis machuma ta'u booda jechuu godhaa. Dhuftanii nu affeertanii ana dideetes maa problem, okay? Amma sana goonetti calluma jedhanii nama komachuu maqaa nama balleessuu nan beekaane amala gaazexeessa biyya sana calqettanii maqaa namarraa kakaa'u haasa'u waa'ee nama haasa'u hojiin hin jiru tura biyya sana calluma jettanii wanta namni hin yaadne wanta namni hin goone utuu dhimma keessan geeressan hin beekne namatti quba qabdu si galee gaafa quba tokko namatti qabdan afur gara keessanitti qabame akkana jiru. Gaafa nan dhaala utuu baay'ee keessan keessatti dhiistanii illee huuba namaa keessatti quba qabu barbaaddu. Kanaaf kun immoo diisiipiliinii gaazexeessummaa miti. Ati illee sirreeffadhu siin jedha akka kufa miti namoota hedduu irratti ilaalanii. Kun diisiipiliinii gaazexeessummaa miti si galee akka keessatti miidiyaa hawaasaatti ba'anii miidiyaa idilee kanatti ba'aniitti maqaa nama xureessuuf yoo ta'e irraa kana fi na affeertanii na dide yoo ta'e akkuma doonsiif kaasuuf yaadeessu maa problem okay? Amma sana goonetti calluma jedhanii maqaa nama balleessu maqaa nama xureessu waan ta'uuf kanuman siin jedha waan adda waan biraa waan siin jedha. Gaadha Profeesar baay'ee cafacaftanii jirtu akka malee nuun jettanii jirtu hundaa sunitti gashitanii jirtu inni fudhanna dhuguma yeroo baay'ee gama hundumaan tuttanii jirtu gama gaazexeessaan tuttanii jirtu gama mootummaanis tuttanii jirtu. Egaa namoota akkamitti nuti fayyadamuu barbaanna nuti uummata achi walitti finne uummata isinirraati bu'aa argachuu akka isaan qaban gamanumaan isin beeksisuun barbaada daawwattoota keenya. Dhuguma namoota akkasii kana namoota keessa isaanii albuudii jiru namoota keessa isaanii warqeen jiru maateriyaaliin jiru uummanni kun itti fayyadamuu qaba baay'ee agresiif ta'anii baay'ee nattaasaanii jiru. Egaa dhiifama isin jechuu koofe isinirra tureen jira. Gaaffii kana haaluma adda addaaf isin qorachuudhaaf haala biyya keessaa fi kanaaf dhiifama naa godhaan isiniin jira Profeesar Dooktar. Gaaffiin koo inni kan biraan Dooktar rakkoo guddaa inni ta'e uummanni biyya kanaa yookaan hawaasni biyya kanaa waggaatti foon tokko nyaata isinumtiyyuu akka waan guddaatti ilaalama. Maali rakkoon dudduuba kana jiru jettanii yaaddu? Mee beekumsa keessan kanarratti mee beekumsa keessan kanarratti invest godhaame Profeesar daawwattoota keenyaaf rakkoon kun maa inni dudduuba isaa maaltu jira?
Maaliif kun amma kanatti amma gana ga'e? Rakkoo maalii jira? Mee uummata keenyaa fi adaraa beekumsa keessan kanarratti mee nu dhangalaasa. Wait, rakkoon qabu. Dhiifamaa jettee fi rakkoon qabu. Kallattii maali gara gaaffiitti na gaafattee tokkoon darbu amma foonillee nyaachuun birqii ta'e jettee gochuun waan addaa waan speeshal waan addaa wayii tokko ta'e jechaa naan jirta. Hoggaatti illee tokko nyaachuun naan jettee birqii ta'uu danda'u irra hin jiraatu sii galee nan beekaan dur gaafa biyya jiru mana nama hedduu wantoota jira raat beekta dhima yaada manuma keessan dabalatee jechuudha. Antuuti jira adurree nyaachisa. Maaliif adurree nyaachisa? Qaree dhimma itti ba'uu nyaachuu danda'u irra jiraata. Hawaasi keenya kana beekuu danda'u irra jiraata. Sii galee ana mana deema gara biyyoota Chaayinaa kana Jaappaan warra Kooriyaa biraa isteejii adda addaadhaaf nan deema fiiramee jechuudha invitation dhaani. Hoggaan achi deemu wantoota hedduun dhaala sii galee qabeenya gurguddaa qabu beekumsa gurguddaa qabu sii galee garuu wantoota sana nyaatu sareefaa nyaatu sii galee adurree nyaatu. Amma kun gadi bu'anii miti sii galee birrii gurguddaa qabu maallaqa gurguddaa addunyaa kana isaatti bitee jira sii galee garuu nyaatu ilaalcha isaaniitu jijjiirame sii galee wanti guddaan sii galee addunyaa kana dandeettii yaadu namaa sadarkaa shantu jiraadha. Qorannoo mandoo kana geggeessee warri sadarkaa shanaffaarra jiran wanta isaan bukkee jiru ilaaluu hin danda'anidha. Nuun garuu fagoo teenye as teenye fagootti waa ilaala sii galee uummati keenya waan isa bukkee dhiisee biyyi namaa jaldees boqqolloo isaarraa dhiyaa qonnaan bulaan dagatti nan beekaani. Qaramee ari'a maaliif ari'a qaree dhimma itti ba'u waan isa bukkee jirutu dhimma ba'u hundootu irra jiraata. Foonni foonumadha sii galee rakkoon jiru rakkoo ilaalchaa isaa tiitiyu jira sii galee. Sanaaf mootummaatu warra magaasiisota kanadha sii galee calluma jettanii miidiyaa irra teessanii koomiidiyeessuu qofa hin taane hawaasa kana barsiisuu danda'u siirra jiraata. Innuu gaafa barsiiftan waaqayyo kenneera wantoota hedduutu jira sii galee wantoota dhimma itti ba'uu danda'u. Isuma sana barsiiftanii aweernesii uumameen qalee yaata uummati torba sadi guyyaatti waggaatti guyyaatu see 13 nyaachuu danda'a. Waggaatti guyyaa 365 qaban 700 nyaachuu danda'a sii galee. Wanti guddaan ilaalchaadha. Ilaalcha hawaasa keenyaa irratti jedhaa sanii calmattanii komii qofa naasee nyaachuu barbaada. Waan musa bukkeetti fayyadamu waan waaqayyo isaaf kennetti fayyadamu hundootu raayyaatu foon guutee fi nyaachuu qabu dhimma itti ba'uudha. Yaada guddaa kaasanii jiru Dr. Spaanar Koordi dhugaadha. Yaada laphee nama cabsu yaada namni keenya gowwaan bishaan bukkeedha. Taa'ee dheebota isa jedhan tokko natti fakkaata haasaan isaanii amma. Egaa daawwattoota keenya yaada isaan jedhan ammarraati kaatanii akkasiin kana booda waggaan tokko guyyaa 365 qaba. Guyyaa 365 irratti lama yoo hirattanii guyyaa 300 fi gara 700 fi 10 wayii dhufa natti fakkaata. Akkasiin kana akka kanatti akkasiin foon manni keessan akka machaa'u manni mana foonii bicha akka ta'u nu kaasanii jiru. Guddaa galatoomaa jennaani hin nyaanna ta'u hin nyaanna. Kanaaf amma immoo Profeesar gaafa Dooktar gara gaaffii koo dhumaatti nan darbu gaaffii osoo hin taane mee sagantaa keenya kana gara guulabuutti keessaa jirra. Turtii nu jinkotanii fi guddaa galatoomaa isiniin jedha. Mee na afata yoo na afate garaa kana na ciniina yoo na afate dugda na kutaa waa'ee uummata kanaas waa'ee saba kanaas sammuu na dhukkubsa sammuu na naannessaa ture waan baay'een nan jedha kan jetta yoo jiraate mee gammanumaan yaada keessan uummata kanaaf akkasin faltanii jettaniin jedha galatoomaa guddaa. Tole wanta baay'ee naasee erga talaati kaasee wantoota na afata jedhu baay'ee illee hin qabu garuu isuma silasiin jedhe waan tokko dabaluun barbaada sii galee haaluma qorannoo waa'ee lafa kanaatti geggeesse siin jedhe sana qonnaan bulaanii waan tokko facaatee waan 5 irraa gahuu yoo danda'e akkuma asirratti kaase lafa ashawwaa qabu ashaboo facaatee barbaree xabarii wantoota mana keessaa 5 irraa gahuu yoo danda'e iddoo mana isaa yoo facaatee waan 10 irraa gahuu galee gabaaboon barbaachisu jechuudha manuma irraa gabaa godhachuu danda'u turre jiraata qonnaan bulaan keenyi manuma isaa jechuudha gulliiteetti biyyatti isuma godhachuu danda'u turre jiraata namni waa bituuf gabaaboo hin qabu sii galee kan biraa waa'ee foonii akkuma jettee yoo barbaaddanii mana qalii mana keessan bira godhatanii tokko mana namaa bira mana qalii gootanii kaa'uu dandeessu.
inni dhimma keessan jira si galees nuu baay'ishu isa nyaachuu dandeessu waan biraa waan hin jedhu qabu na afeertee beekumsi keessan kunillee hawaasa keenyaaf hin fayyada hin barsiisa dhiyaachuu qabdu nama keenyadha nutti dhagaamatte illee qophii bareedaa kanarratti na afeertee yeroo gaarii na wajjin dabartuu keefaanillee galatoom jechuun barbaada sababiin isaa nama waan tokko gaafa godhu nama galateeffachuu waan ta'u biratti aadaa godhatamuu qaba kanaaf na afeeruu keef guddaa galatoomii thank you jechuun barbaada. Tole Dr. Ispaanaar Koordi guddaa isin galateeffannaa sagantaa keenya gara dhumaatti geessinee jirra guddaa galatoomaa waan guddaa kaasanii jirtu waan barsiisaadha jedhamu uummata keenya akkasii jirtu daawwattoonni keenyas akka isin irraa barattan hawwiin qabaa obsa keessaniif guddaa galatoomaa amma xumura sagantaa keenya waan nuti jirtaniif guddaa galatoomaa isin jedha hordoftoonni lama YouTube haaraa kan taatanii chaayinaalii kanaaf subscribe like share gochuu hin dagatina subscribe like share yoo gootan yoo jabeessitan kanaaf sagantaa babbareedoo hedduu qabannee waan jirruuf gara fuulduraatti yoo nu jabeessitan share yoo gootan nama biraan nu geessan waan guddaa akka hojjechuu qabnu gamanumaan waadaa isinii gala guddaa galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa